Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Oduu ammee Iraan filannoon Ameerikaa utuun jalqabiin Israa'el akka haleeltu beeksifte. Filannoon Ameerikaa kibxata yookaan hojjaa lamaanii dhufuu ijaa jalqabuuf Iraan guyyoota arfan dhufan kana keessatti Israa'el rukutti jechuudha. Aangaa'onni Israa'el ammoo buufata niwukilaaraa Iraan akka rukutamuu ajaja dabarsaniiru. Kun ammoo baha giddu galeessaatti naasuu fi sodaa guddaa uumeera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya dabalataatiin gaddi biyyoolessaa guyyaa sadiif labsameera. Kaleessaa kamisaa jalqabee hanga sanbataatti labsame. Balaa lolaa uumameenis uummanni hedduun dhumaniiru. Aangaa'onni biyyattii naasuu fi gadda cimaa keessatti argamu. Biyyattiin eenyu akka taatee fi bal'ina oduu kanaas isin biraan geenya. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imbaasiiwwan biyyoota biroo Itoophiyaa keessatti argaman akeekkachiisan. Imbaasiiwwan hojii isaan madaaluu hojii dippiloomaasii fi ergama itti kenname dhiisanii maallaqa biyya alaa gabaa gurraachaan bitaa jiru jechuudhaan Ministeerri muummee Itoophiyaa imbaasiiwwan yookaan dippiloomaatota qeeqaniiru. Kanas bal'ina isaa isin biraan geenya. Manni murtii Raashiyaa maallaqa qabeenya waliigalaa guutummaa addunyaarra jiru ol ta'uun Google kaampaanii adabe. Hanga maallaqaa manni murtii Raashiyaa Googiliitiin adabe jedhame kunis kanaan dura dhaga'ame kan hin beeknee fi maallaqa addunyaa kanarra hin jirredhas jedhametu jira. Ofii manni murtii Raashiyaa sababa maaliitiif Googil kaampaanii maallaqa addunyaarra hin jirreen adabe bal'ina isaa isin biraan geenya. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya oduu gaddaatiin jalqabna. Ispeenitti namoonni balaa lolaa mudateen du'an 158 qaqqabu aangaa'onni biyyattii mirkaneessan. Suuraaleen saatalaayitii eejensii hawaa Awurooppaa irraa argame akka agarsiisanitti dhiibbaa roobni cimaa fi lolaan osoo hin yaadiin namarraa bahee Ispeen naannoo Vaalenshiyaa keessatti akka malee cimaa ta'uu ibseera. Mootiin Ispeen Filiippii Arfaffaan lolaa uumame kanaan bu'uuraaleen misoomaa guddaan manca'uu akka danda'u himuun bakkeewwan lolaan kun mudatee qaqqabuufillee ulfaataa ta'uu ibsaniiru. Viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaman akka agarsiisanitti lolaan jabaan bakka tokko tokko liqimsaa akka jiru agarsiisu. Ispeen biyya sodoomummaa eeyyamtee fi keessa baatee biyya namni mukaa fi horii yookaan fardatti heerumuu yookaan fuudhuu danda'a jettee mirga laattee biyya dubartiin jalqabaa fardatti heerumtee keessatti argamtudha. Akka ragaan meetrooloojii biyya Ispeen agarsiisutti roobni cimaan dabalataa naannoo Vaalenshiyaa gama bahaa akkasumas naannolee biroo qarqara kibba bahaa jiran amma lolaan miidhamanitti ni eegama. Biyyoonni lixaa sodoomummaa ejja ulfa baasuu waaqa tolfamaa waaqessuu seera qabeessa godhan fi dhaloonni isaanii waaqayyo wanti jedhamu uumaan hin jiru jedhan Ameerikaatii kaasee balaa garaagaraan rukutamaa jiru. Keessattuu balaa lolaa, balaa abiddaa, balaa obomboleettii hamaa fi balaa dhukkuboota hamoo fi kan kana fakkaatan eegamsa waaqayyoon rukutamaa jiru. Balaa lolaa kana hordofee biyyattiin gadda guddaa kan guyyaa 3 kamisaa hanga sanbataatti turu labsitee jirti. Oduu amma argametti immoo gaafa darbenu Israa'el buufata gabbisa niwukilaaraa Iraan akka rukutamuuf ajaja dabarsite. Iraan ammoo filannoon Ameerikaa utuun jalqabamin jechuunis amma kibxataa yookaan hojjaa lamaanii dhufuutti Israa'el akka haleeltu beeksifte. Oduun kun kan nagahame halkan edaa yoo ta'u yeroo ammaa kana biyyoota lamaan keessatti sodaa fi dhahannaan laphee dabalaas jira. Kun ammoo amma waraanichi jalqabaa sodaa jedhuun akka ta'es beekameera. Israa'el yeroo tarkaanfii fudhattus ta'ee misaa'illi itti dhukaafamuu lammiileen ishee da'oo lafa jalaa yeroo balaa itti baqatanitti akka seenaniif alarmiiwwan yeroo balaa iyyisiifti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun Iraan niwukilaara hidhattee jennaan jiraachuu keenyaaf balaadha jechuudhaan kanaafuu buufata niwukilaaraa ishee haleeluuf akka ajajan beeksisan.
Iraan gama isheetiin buufata niwukilaaraa koo eenyuyyuu hin tuqu kan jette yommuu ta'u, kana malees utuu filannoon Ameerikaan jalqabiin guyyoota 4 gidduutti tarkaanfiin fudhadhas jettee jirti. Sababni Iraan Israa'el irratti tarkaanfii fudhattuuf ammoo sababa Israa'el yeroo darbe buufata waraanaa Iraan rukutaniif deebii kennuudhaas jettee jirti. Iraan Ameerikaan ammoo gama isheetiin akkuma kanaan duraa yoo Iraan Israa'elitti misaa'ila dhukaafte Israa'el Iraan akka ofirraa ittiftuu fi tarkaanfii fudhattus cinaa ni dhaabbanna jechuudhaan ifatti beeksisaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun ammoo waraana Israa'eliif ibsaa kennaniin Israa'el kutaa Iraan keessaa bakki isheen hin qaqqabne hin jiru. Amma booda Iraan akka niwukilaara hidhattu hin eeyyamnu tarkaanfii fudhanna ammuma ajajni hatattamaan kennameeras jiran. Lammiileen biyyoota bahaa ammoo biyyoonni lixaa yeroo niwukilaara hidhatan nageenyaaf jecha namni isaan mormu hin jiru. Warri bahaa garuu gaafa niwukilaara hidhachuuf jedhan warrootuma lixaatiin dhorkamu jechuudhaan qeeqaa jiru. Kanaan dura Iraan oomishni misaa'ilaa ishee haleellaa Israa'eliin akka hin miidhamnes ibsitee turte. Haleellaa qilleensarraa Israa'el onkoloolessa 26 bara 2024 Iraan irratti raawwatte hordofuun oomishni misaa'ilaa ishee akka adda hin cinne ministeerri raayyaa ittisaa biyyaa Aziz Nasreddin miidiyaaleef himaniiru. Wiixata darbee ministeerri ittisaa Israa'el Yoav Gaalant haleellaa misaa'ilaa Iraan onkoloolessa 1 Israa'el irratti raawwatteef deebii kennuudhaan haleellaa xiyyaaraa raawwatameen dandeettii oomisha Iraan miidhuu isaaniitiin humna qilleensaa Israa'el baga gammaddan jedhaniis turan. Dhiyeessii isaanii irratti amma dhiibbaan ga'eera. Amma dandeettiin haleellaa fi ittisaa isaanii lamaan isaaniiyyuu laamsha'eera jedha Gaalant. Haleellaan qilleensaa Israa'el gamoo Iraan boba'aa jabaa misaa'ila baalistikii walitti makuuf itti fayyadamtu kan rukutte yommuu ta'u, kunis dandeettii Iraan misaa'ila baay'inaan oomishuuf qabdu haalaan gufachiisuu mala jechuudhaan xiinxaltoonni ibsaniiru. Ministeerri ittisaa Iraan kun akka jedhanitti diinni sirna ittisaa fi haleellaa keenya miidhuuf yaaleera. Garuu nuti dursinee qophii waan gooneef baay'ee hin milkoofnes jiran. Waraanni Libaanositti gaggeeffamaa jiru ammoo guyyoota gidduutti akka dhaabbachuu danda'u ministeerri muummee Libaanos Najiib Mikaatii beeksisan. Gaggeessaan Libaanos akka jedhanitti dheengaddabaa giddugalaatti ergama addaa USA kan ta'an Amos Hochestiin waliin erga dubbataniin booda Israa'el wajjin waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota gidduutti mallattaa'uu akka malu akeekan jechuun Reuters gabaaseera. Waraana Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti gaggeeffamu dhaabsisuuf sanadii USA'n qophaa'ee jiraachuu ragaa argadheera jechuun miidiyaan kaan gabaasee ture. Reuters akka gabaasetti dhukaasa dhaabuun marsaa jalqabaa guyyoota 60 kan turu yommuu ta'u, loltoonni Israa'el kibba Libaanos keessaas ni ba'us jedha. Saatiiwwan muraasaa dhufan yookaan guyyoota muraasaa dhufan keessatti dhukaasi ni dhaabbata jennee abdanna. Waan dandeenye hundas ni goona jechuudhaan miidiyaa Al Jadid TV'tti dubbatan gaggeessaan Libaanoon Najiib Mikaatii. Miidiyaan Israa'el ammoo wixineen waraana dhaabuu kun qondaalota Israa'eliif dhiyaachuu beeksisee ture. Maarree fuulduratti guyyoota dhufaa jiran arfan kanatti ba'a giddu galeessaatti maaltu ta'in laata? Dhuguma waraanni Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti gaggeeffamaa jiru dhaabbatee Libaanos nagaa ni argatti laata? Gaazaanoo akkam taati? Israa'elii fi Iraanoo waraanni isaan walitti ittiin dhaadataa jiran akkam ta'a? Waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Odeessa keenyatti nuti yeroo darbinu imbaasiiwwan gabaa gurraacha irratti hirmaachuun qabeenya Itoophiyaa saamaa jiraachuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imbaasiiwwan teessoo isaanii Finfinnee taasisan tokko tokko hojiin isaanii qabeenya Itoophiyaa saamuu fi daldalaa sharafa alaa ta'e jiraachuu dubbataniiru. Muummichi ministeeraa kun kana kan ibsan walgahii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa adeemsifamaa jiru irratti gaafilee miseensonni mana marichaa irraa kaasaniif deebii yeroo kennanidha. Imbaasiiwwan hojii isaanii gabaa gurraacha gaggeessuu ta'anii jiru. Nuti garuu haalli akka hin banneef jennee isaanii obsine kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed itti dabaluun imbaasiiwwan hariiroo gaarii hin qabne kamiyyuu hin barbaannus jedhaniiru. Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan imbaasiiwwan jedhaman kana maqaadhaan kan hin dhoofne yoo ta'us hordoffii cimaan akka isaan irratti taasifamuu fi yoo hin sirreeffamne tarkaanfiin akka fudhatamuu haasawaa isaanii keessatti akeekaniiru.
Itti dabaluudhaanis namoota maqaa dhaabbataatiin maqaa Firankoo Vaalootaan akkasumas maqaa daldala warqeetiin gabaa Itoophiyaa jallisan jiraachuu kaasaniiru. Doolaarri gabaa gurraachaa fi warqeen karaa geejjiba baaburaa fi konkolaataan biyyaa akka ba'u kan ibsan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan saamicha kana ittisuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Odeessa keenya xumuraatiin manni murtii Raashiyaa maallaqa qabeenyaa waliigalaa guutummaa addunyaa irra hin jirreen Google kaampaanii adabaniiru. Hangi maallaqaa manni murtii Raashiyaa Googiliitti adabe jedhe kun baay'ee dhagaamee kan beekus miti. Ruubilii yookaan maallaqaa Raashiyaa aandee siiliyoona 2 yookaan lakkoofsa 0.36 itti aansuudhaan chaanaalota miidiyaalee mootummaa Raashiyaa akka yuutuubii irraa hin darbine dhorkuun adabeera manni murtii Raashiyaa. Doolaaraan ammoo kaampaaniin teeknooloojii guddichi Googiliin jechuudha. Doolaara siiliyoona 20 akka kaffalu itti himame. Kaampaaniiwwan sooreyyii addunyaa kana keessaa tokko ta'us qabeenyi waliigalaa Googilii garuu doolaara tiriliyoona 2 ol ta'a jedhamee yaadama. Akka dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF kaa'utti qabeenyi GDP'n jechuudha kan addunyaa kanaa waliigalaan doolaara tiriliyoona 100 fi tiriliyoona 10 qofaadha jechuudha. Adabbiin manni murtii Raashiyaa Googilii irratti dabarse kun garmalee guddaa ta'uu isaatiin dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov lakkoofsa kana dubbisuu hin danda'u jechuudhaan dubbatan. Kaampaanichi hanga ammaatti dhimma kanarratti yaada hin kennine yookaan ammoo yaada kana akka irratti kennuuf gaaffii BBC'n dhiyeesseef deebii hin kennine. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatii booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.